akkamitti waaqayyo gooftaa jala isa waa hunda argu jala Addam fi waaqayyo isa jirta jedhee Addamiin gaafate kun sammuu keetti deebi kan ilaale kun arrabsoo waaqayyootiin ta'u jechuudha mootummaa jala dhokachuun hin jabaata biyya keessatti gartee waaqayyo laan dhokatan itti fufee jira taatu namni maal jedhee waaqayyoon Addam isa jirta jedheen lakkoofsa 9 irra nu dubbisi kudhanii waaqayyoon garuu namichaan waamee eessa jirta jedheen namichis ani sagalee miila kee iddoo dhaaba keessatti dhaga'ee qullaa waanan tureef nan sodaadhe nan dhokadhes jedheen maaliin ta'e nan sodaadhe hin dhokadhes jedheen eeshi hin dhokadhes jedheen waaqayyoon miila qabu moo hin qabu akka iddoo kanatti kaasutti waaqayyo miila hin qabu in amantaa waaqayyoon akka miila qabu irraa jalqabee waaqayyo qaama akka kennaa osoo hin ta'in beeke qaama akka keenyaati miti faranjiinu qaama akka keenyaan qabdu sareenu qaama akka keenyaan qabdu waliigallee dubartiinis qaama qabdi qaama dubartiiti miti qaama hajara malee qaamni saree qaamni jaldeessaa qaamni wanta waan jedhe waaqayyo miila qaba jedhamu hin qabu jedha wangeelli waaqayyo bakka na waaqayyoon kan argeen jiru jedha kan argan jiru Addam waaqayyoon hin argine Addam waaqayyo eenyutu harkaan tolche waaqayyotu isa tolche yeroo tolchee hafuura itti baafatu san waaqayyoo fi Addam wal bira hin jiran yeroo san wal bira jiraachuuf yoo Addam yeroo san gizee tolchi waa Addam yoo beeke Addamiin sobe Addam maal dhage deemsa miila eenyu dhage miila seexan miila boofichaati moo miila waaqayyoo dhagee dhokote deemsa waaqayyoo dhage miila jedhamoo miila hin jedhu miila jedha hin fudhattamu hin fudhattu hin fudhadha waliigalle anillee hin fudhadhe maarree yoo didde arrarraa jalqabdee waaqayyo hafuuraa qaaman qabuun jedhina kanuma jechuu jira seera uumamaati waan kun Addam yoo kijibee jettan Addamiin kijibee jan waaqayyoon lakkiin qabu miila kiyyan dhageenya hin jenneen bakkuma takka fidaa waaqayyoon miilan qabu kan jedhu yoo fidde wal faalleessaa jechuudha kunoo kun miila qaba jedha Addamiin somne uumama jalqabu uumama ilma namaa kan ta'e miila deemsa sagalee miila kan kee dhageetiin dhokadhe jedheen miila kiyya dhageenya us hin jenne waaqayyoon irratti hin dinnee jechuudha tole kudha takka maal jedhe kudha takka waaqayyoos jedhee nama gartee eega dhokate waaqayyoos qullaa kee akka turte eenyuutu sitti himee sila ija mukichaa isa ani isa sila kana jecha sila jechuu kana naayikta sila ija mukichaa ani nyaatiin siin jedhee si abboome sana irraa nyaatteeree jedhe shakkiidha moo shakkii miti jecha kana waaqayyoon akka Addam muka nyaate beeka moo hin beeku asirratti ni beeka sila Addam dhokodhe qullaan jedhan maatu sila muka ani nyaatiin siin jedhe sana nyaatte sila jedhe sila jechuun shakkii jecha gartee mami jecha shakkiiti bar jecha dhugaati mi there is a doubt hin beekne waaqayyo kana maaltu qullaa ta'uu si beeksise sila Addamoo muka ani nyaatiin jedhe sana nyaatte jedhe waaqayyo gaafachuu jira waaqayyo hin beeku akka inni nyaate sila maaf kun arrabsoodha waaqayyo kanatti arrabsa wangeelli hin beeka waa akka inni nyaate kanaaf jecha amma fakkeenyaaf sila ati ilma eenyuuti miidhoo sin jedhe waan ani shakke takka moo waan dhibba beekuma sila ati Kamaal kan yuunivarsiitii waliin baranne sanii yoon jedhe waan shakkii takkaami jechi sila jedhe akka namaa akkas akka waaqaatti nami sila waaqayyoon sila muka ija mukichaa nyaatiin sin jedhee si abboome sana nyaatte Addamoo jedhee gaafachuu jira bar waaqayyoon wanta waaqayyo hin beekne tokko sin jiru waaqayyo waan hundumaa beeka akkas kanaafuu bakka kanatti akkas hin jedhu sila akkana gaafachuun qabu ka kuni kirikkirii qabu waaqayyo waan hundumaa beeka qaama nyaachisa hin beeku hayyee waaqayyo kana jedheen kanaafuu seerri uumama bakki kuni bakka waan adda addaa namatti uumu jechuu kun dubbii atti illee si galu tole itti fayyee 12 dubbisi namichis dubartii ishee ati na wajjin akka jiraattuuf naaf isheedhaaf ija mukichaa naaf kenni anis nan nyaadhe. Tole eenyu namichis eenyu namichi kun Addamiimi? Addam. Dubartittii ishee ati ana wajjin dubartittiin tunoo? Haadha banaati. Okay, jiraachuudhaaf naaf laatte eenyuun laatteef haadha manaatti taatiif eessa keessa waliin jiraachuu turan Addamii fi akka haadha manaatiif abbaa manaa? Iddoo waaqayyo sakkaa'e keessa.
Okay, iddoon sana iddoo jireenya bara baraati. Haadha manaatiif abbaa manaatiin waliin jiraachuun iddoo san keessa jiramu hin jiru. Jalqabuma waaqayyoota achi keessa isaan kaa'e. In jiraa jechuudha dhoowwaa miti kaa islaamni hin amana haadha manaatii fi abbaan manaa waliin jiraachuu fuudhaaf. Amma garuu akkuma gasitee gaaf dubbistu of afoorratti nama hundumaa achi keessaa gadi baasee jedha of afoosiki ilaali. Amma bira geetta dubbise nama maaliif saafii cubboo hojjetanii achi keessaa isaan gadi baasee jedha. Amma dammoo achi keessa hin jirtii jettanii yaaddan akkas hin jedhu kitaaba. Amma jenne jiraachaa turamoo jiraachaa hin turre iddoo sana keessatti waaqayyoon jiraachisaa turan. Yeroo cubboo hin hojjetin dura achi keessa jiraachaa turan. Okay, nama cubboo hojjetee mootummaa waaqayyoo gala moo nama cubboo hin hojjenne mootummaa waaqayyoo gala? Nama cubboo hin hojjennetu mootummaa waaqaa gala. Goobas akkasitti hin jiru. Dubartiin jireenya bara baraa dhiirtiin jireenya bara baraa galti moo galtu? Dubartittiin jireenya bara baraan galti. Dubartii taatee jireenya bara baraa galta moo dhiira taatee jireenya bara baraa galta? Yoo lachuu ta'e jireenya bara baraa galta. Amma dammoo achi keessa hin jirtu. Jettanii yaaddan akka. Kanarra haa muutii warri qabdan ani qabu. Muutii qaba kuwwan muutii qaba. Muutii qabadda. Bareeda kamaal kun naa ta'e. Aboo. Goobas. Okay. Haati manaa tante ta addunyaa tanarratti haadha manaa taate jireenya bara baraa yeroo waliin galtan dhiira taatee galti moo dubartii taatee galti? Kitaabni ka jedhu namni hundinuu gaaf waaqa duratti deebi'ee ka'u foon amma uffatan kun hin bada namni hundinuu fuula waaqaa duratti qaama haaraa uffate. Hin qaba saalli hin jiru. Foon kun asumatti bada. Bade haa badu foon biraa kan bara baraan nu kana beeke kun haa badu aniin kun hin bada. Eenyummaa kanaan hin dhaabbadhu iyyuu. Aniin kun bada dhiirarraa hin geeddarama. Hin geeddaramu. Goobas. Hin geeddaramu. Haati manaa keetti dubartiirraa hin geeddaramtu jechuudha. Jireenya bara baraa dubartiin dhiirtiin isin seenti jechuudha. Mootummaa waaqayyooti. Dubartiin achi keessa jirti jechuudha. Ayyee. Okay. Ayyee. Achi booda yommus waaqayyo gooftaan akka jedheen ija mukattii dubartii ati naa kennite tanaatu naaf laatee naaf kennee anis naan nyaadhee jedheen. Eenyu akka nyaatee ripoot waaqayyoon amma mangudduma seenee waaqayyoon abbaan amma seexaanaa fi haadha manaatiif jidduu jaarsummaa seenee jechuudha. Waliigallee tole. Kudha sadii irratti yommus waaqayyo gooftaan dubartittiidhaan haadha manaa addamtanaan wanti ati goote kun maali inni jedhe. Maal ammas waa shakki maal goote maali waan ati goote kun jedhee gaafachuu jira waaqayyoon bara hin beekamu maafachu gartee jedheen dubartittiinis bofichi na sossobnaan nyaadhe jetteen waa'ee amma gartee bofat dabarsan jechuudha amma dubbiin gara bofaat dabarte himannaan ammas gamas deemu jirti waaqayyoon amma sajjata murtii seeneewu jechuudha okay murtii jara kanarratti Addamii fi waaqayyoon Addamii fi Seexaanaa fi heewwan irratti dabarsee asirraa jalqabaa miti. Murtoo dabarsee. Murtoo dabarsaa jira. Mata dureen murtoo waaqayyo dabarsee jedha. Waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteef ati waan intala tana dogoggorsiteef jalliftee nyaachifteef murtoo isarra dura isarratti jalqabu jira miti. Isarraa jalqabe. Okay. Isarraa jalqabee gartee garaa keetii ati garaa keetiin lafa irra in loota bara jireenyaa kee hundumatti biyyoo hin nyaattaa hanqasuma hasaa itti dabarsee fixe miti. Dabarse hin jirtu. Okay. Infin. Kan bofichaa moo? Murtoo irra dabarse ka? Infinne. Bineensa bakkee hundumaa keessaa abaaramaan taata. Ati garaa keetiin lafarra loota. Bara jireenya kee hundumaa biyyoo ni nyaatta. Ani si'iif dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Sanyiin ishee eenyu? Okay, sanyiin ishee eenyummaa? Sanyiin ishee eenyu? Sanyii dubartittii irra dhalatu jechuudha. Sanyii dubartittii irra dhalatu moo jireenya ganaa dhufu moo haasiin duraati? Sanyiin ishee eenyu? Ka ganaa dhufu dhalate. Sanyiin dubartii? Heewwan sanyii Addamii moo Addamii miti? Heewwan sanyii Addam. Okay. Ayyee kana hunda murtoo. Okay, murtoo. In xumuramne murtoon bofichaa sanaaf karas dhaabe dhiifama. Ani siif dubartii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduu diinummaadhaan buusa. Inni mataa kee burgsa. Atis koomee isaa in idditaa jedheen.
asirratti xumurama kan boficha. Okay, boqonnuma lamaan tana xumurameeyye tole. Kan bofaa'e. Kudha jaha dubartittii tema dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti bakka kana waa tokko si gaafadhu dhiifama karaa si dhufe. Ani siif dubartii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa yeroo jedhu si'iifi sanyii keessan gidduu diinummaan buusa jechuun kana ofafoo booda sanyii keessan irraa hamma bofallee ka dubartiitti dhalatullee gidduutti maaliin buusa jedha diinummaan buusa diinummaan buusa jechuun isin tokkummaa waliin qabaatanii jechuun isin walii diinaa jechuun yoomiyyuu aduwwi waa aduwwakum jedha quraana keessatti illee xilaata kawwatii fi keessanii sayxaanni gartee ilma namaatiif xilaata diinaa so akkanuma jiraataa jechuudha gartee ofirraa eegaa waaqatu godhe jechuudha. Okay, dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaanaan baay'isa. Maal? Murtoo dubartiiti. Eeyyuu murtoo dubartiiti. Dubartittiidhaan amma dubartootaan misala isuma tanaani ilmaan hortee monorra isiin cimimmoo sila achumarratti. Okay, anyway, fadhu dubartoota isii generation biraa taatu dubartittiidhaan amma dubartootaanii miti wantoota. Okay. Okay, dubartittiidhaan immoo sanyii keetiin jedheeraaniif. Okay, diinoo sani waan sayxaanaati isii diinoota sayxaana sanyii isiiti diinoota ila anaan boot dubartootaan uumama hundaan bootti artee dhaloota dhalatu hundaan ni bara. Kun diinoota hedduu xilaata kaaya malee waan wartee cimimuu san hin dubbanne jetti. Sayxaanaa fi waan jidduudha dubbatee san. Okay, dubartittiidhaan immoo yeroo ati isin ulfootan ati ulfooytutti eenyu ati jechuun qinxee singulaari moo pluraaliidha? Singulaari. Okay, dubartittiidhaan ma hayawaani. Yeroo ati ulfooftutti yaa hayawaan gartee ulfooftutti ani rakkina kee guddaa naan baay'isa cimimmuudhaanis mucaa indeessa kana keessa immoo abbaa manaa keessanii mee keeti isuma hayawaanuma qofa abbaa manaa kee in hawwita kanuma cimmuu qasirtu in hawwita innis kanuma jedhu harka qabateetti aadam koo yoo indee eeka isuma kana godhu nama jaalatte akkasumaanu namni haadha manaa qabdaniin beeytan jechuudha inni kaan maal beeytanii gartee kee in hawwita innis aaboo si irratti in qabaata amma kana Addamii fi gartee hewaanis dubbate isi dubbate cimimmuudhaan deetta jedheen boo cimimmuu laalaa cimimmuu sana akkasi boochu sana hin boochimi dubartiin laalaa cimimmuu sanaan boochi kana keessa ammas ilmoo kana dhaltuus numoo hawwitii bar ammas deebitee adeessaan akkas deen jettu deebiteetuma hawwitii bar fagaattu hin baatu hin miliixu hin deemtu jala uumama waan ta'eef akkas okay godheetti hayyee kuni atitan isiidhaa dhumatee jechuudha amma kana waan dhumate cimuu irra kaayu bara jireenya abbaa manaa hin jaalatti hin hawwiti gartee aaboo akka irra qabatu aadam isii irra kaayee jechuudha aaboo bulchaa hoggana isii tana bira osoo lufini murtoo dubartittii irra kaame keessaa ati maaliin taata baay'ee dhibbatta ciniinsuu ittiin baay'ee dhibbatta ittiin jedhaan murtii irra kaa'e inni kun ammas ta'aa jira. Asin ga'u nu biran ga'u wanti ka dubartiitti singulaa naan jetteemi. Eega ka singulaa meena cagas. Eega singulaarii ta'e isma bittatu silaa ciniinsifatee hafa. Isma bichatu rakkinnaan daa ture. Eega ka isii bichaa ta'e. Ka isii bicha naan jettanii miti. Eega ka isii bichaa ta'e silaa isii bichatu rakkata. Ciniinsuu illee isii bichatu. Garuu amma ammaatti namni maal ta'aa jira? Dubartittiin ciniinsifataa jirti. Inni kun nu bira ga'ee jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos inni kuni dubartoota maqaa ga'een jiru nama ciniinsifatee da'uun dhiphina keessa. Ani beeku isi gaafannaa qoy abaarsa kana waaqayyo abaare hin gaafanna dubartiis hin gaafannaa qoy hin jiraame hin gaafanna. Wanti gartee yoo wanti cubbuu taate kana hin laalle hin gaafanna. Waan amma jiru kana hundumaa ka fidimaayidha sababii cubbuu hojjetanii. Okay cimiinfachuun dubartiin ulfadoon cubbuudha. Ciniinsifattee dhiphachuun akkasitti. Cubbuudha. Ciniinsifachuu waaqeetu murtee kaa'e. Okay. Ayyee. Okay si gaafadha. Cubbuudha. Caamna ka'e murtoonni kaa'e waanni. Abaarsa waaqayyooti. Okay abaarsa waaqayyooti. Yesuus Kiristoos cubbuu gartee Addamiin waan baadhate moo baadhan?
inni cubbuun qabu jedha. Sansiin jenne. Waa ila waan wani jedhu qabu. Sansiin jenne qoy. Cuubbuu Maariyaam Yesuus cimminfattee deettee moo cimminfattee hin deemne? Alma kasiides waan cimminfachuun no na deega cimminmurratti akkasitti booyanii dubartii ta'uun Maariyaamis dubartiidha Yesuus akkuma deette. Cuubbuu aarsaanii. Cuubbuu tam. Cuubbuu ilma namaa hundumaa baatee. Tam. Cuubbuu ilma namaa hundumaa. Cuubbuu amma yoon ejjeo. Kiyyalee. Yoo ejjeo. Hundumaa. Okay, cuubbuu Adam. Okay, Cuubbuu Adam sanan baadhannee mi Adam the original sin Cuubbuu Adamiif du'ee Adam jedhan san sobaan san. Inni du'a karaa Adamiitiin eessas kaashi. Deeko waan kana du'a karaa Cuubbuu Adamiin nu dhufe Cuubbuu tamtu karaa Adamiin nu dhufe. Bakka amma dubbiste kanarraa fi bakka yaadatte. Hin ta'ine because asirraa hin kuchise. Eshi na caqasi ani kuchise. Meeshi taraa naa kenkaa dhiifama eshi dhiifama. Duuti yoo waan kanarraa nyaatan maaliin taatan jedhanii Adamiin hin duutanii jedhe. Akkasuma nyaatan duu jechuun waan gargar ba'uudha. Jechuun yaa waan isaa ba'uudha. Kan waaqa keessaa ba'u hinduun duuti ka Adamii ta'e gara biyya lafatti namootatti dhufe. Abaarsa maraa ka'e kun Adamiin illee ati xaartii daftee nyaattee dheeka waaqayyo kan kaa'e kun sababii inni cubbuu hojjeteef sababii kana waaqayyo irraa waan gara baay'eef waaqayyo guftan deebee namummaa karaa Yesuus Kiristoos nasiin akka waan taaneef malee isin duutanii jedheen seexan. Eenyu du'aa dubbate. Okay, Adam gosa gaafa nyaate hindu emoo meeqa jiraate? Meeqa 930 jiraate beektu? Waggaa kumas yoo jiraate waaqaaf waggaan kuma akka hinduune Adam nyaate. Adam nyaate hinduune. Waggaa meeqa jiraate Adam? Waggaa meeqa jiraate? Amma jiru wali gaafa nyaate sana guyyaa nyaate sana hindu'e. Hindu'e. Fiizaga. Namni Adame. Hinduune lafa bara jireenya qotachaa ture Adam. Yeroo kana Adam ilmaan hin qaba yeroo sana. Meena caqas. No, siri miti jecheeti jechuun wangeela rasan kaa'in kama. Adam gaafa nyaate sana guyyuma sana du'e moo bara jiraate. Waggaa 930 hin jaanne jedhin. Hin jaanne. Sitti maa caqas. Waggaa kumas yoo jiraate. Adam waaqayyoon meena caqasi kaa. No, kana sin caqasu. Na caqasee turte kamaan si kabaja. Gaafa murtoo irra dabarse kana murtoo du'a hinduutaa jedhee murtee guyyaa sana du'e moo biyya lafaarra qotachaa jiraachaa ilmaan horee eegas booda du'e Adam. Ilmaan lamaan horee. Na caqas hinduuta jechuun jalqaba yaadni isaan duuta jechuun hinduuta jechuun maal jechuun waaqaan gargar baataa jechuudha. Du'a hindu'e Adam gartee gaafa nyaate yoo nyaatte ni seexaan hinduutu jedheen. Egaa nagatti deebisa kasi. Duuti tokkoffaa namni tokkoffaa du'a jechuun waaqayyoora gargar ba'uudha. Lammaffaa du'a jechuun foolii afuurri gargar lammaffaa foolii afuurri gargar ba'uudha. Namni asirra jechuun wanta jiru. Waan amma jettu kana eenyu jedhe Yesuustu jedhe moo nama biraa kan ofirraa jedhe? Dubbi sagalee waaqaatti jedhe. Musee jedhe moo Yesuus moo Abrahaam moo Phaawulostu jedhe? Museetu jedhe. Fidi ragaa. Si baasash. Tole. Adam Cuubbu Yesuus cubbumatan baadhachuu dhufe ta cimmuuti moo lafa qonnaati cubbu gara Adamiin nu dhufte tan baadhachuu dhufe namni du'us takka dhiifne namni du'aa jira du'a qaanfoonii jettanis du'a furaa jettanis du'aatuma jira wal miidhaa jira cimmuunis numa jirti lafa qotachuunis tanuma baadhate Adam Yesuus cubboonni baadhate agasii baasu jechuudha takkuma naa himee ammatti tana fidi dura waan amma ragaa si gaafadhe na caqasi kaa ragaa san fidi it's okay ma abdi nagaan sifaatu assalaamu lellisaa cubboonni baate jechuudha cubboonni baate cubbuu baadhate sin gaafa ragaa sana si qofaan miti kaas ila si qofaan miti namaallee carraa kenna si gaafadhe fidi ragaa dura si gaafadhe du'aa sana ila nama baay'ee nu caqasaar nama baay'ee nu caqasaar indagaan wallahi nama mo'achuun jechuudha yeroo barumsallee baratan yeroo ila dorgeellee yoo ta'e namni yeroo waa wayi wal gaafatu dubbeen sirri aaseef kantu gargar baa malee baay'isanii baay'ina qaaqaa miti yaada ijoo achi keessaa isin aasoftaniiti wanna ta'a malee isa kanaa miti enna yaada jiru du'aa ragaa sana Musee jedhette Musee sana
Du'a jechuun maal jechuu ishee? Du'a jechuun Sin du'a gaafa. takka mee du'a separation of the body and the soul hafuuraa fi foon addaa ba'uu du'a kanumatti hin beekan. Du'a kanuma Akka tokko afaan qofaa seera beektanii? afaaniiti kanuma. Duuti isa kana duwwaadhaa? Du'uma kana naa fidi yaa. Duuti lamaa kan Duuti jedhu kana qofa naa fidi. duuti Museen haa namaa jedhu jechuudha. Yesuus haa jedhu. Duuti namaa jechuun fooniif lubbuun gargar boobichaadhaan namni sun du'e jedhama. Sanumaan beekan. Namni du'e kan jedhu yoo jireenya namni du'e yoo jedhamu jireenya bara bara yoo dhabe. Isa kana amantaa. naa fidi. Isa kana amantaa. Addamiin waaqayyoon hin duutaa jedheen kana qofa naa fidi. Isa kana amantaa. Ragaa kana naa fidi amantaa. kan Namni jechuun natti sin deebisa. Ragaa naa namni fidi jireenya Musee bara jedhete sana. Kamaal. namni jireenya bara Kamaal. bara yoo dhabe akka du'e. Naaf sanitti deebina uumatu sanitti deebina kana ammaa kana fidi. Sii fidaa Musee ishee na jedhete caqasita. sana. Sii Keewwata fidaa na naa kanne caqasi. jee wangeela naa kanne keewwata. Na caqasi. Nu amma kirikiriidha moo dhugaa jiru wal barsiisuudha. Waa'ee du'a okay mee waan si jedhu firraa dhiise kana hin fidin ragaan hin jiru waan sanaa itti dhiise si Mee gaafadhaa bakka. mee dhiisi. Asirratti okay waan naa deebistu waan naa Wal deebistu hubachiisuudha moo wal karaakkaruudha jirra amma nu. wal hubachiisu sirraa dhaggeeffadhee sirraa baruu ragaa Eeshi. qabatama yaada sammuu keetiin atti nimi kiyyasitti nimu waldaan jirtu Kabeekus masjidan jiru tiktook irra jirra waan siin jedhe kabeektu natti himta kabeeku sitti hima. Atis kabeektu natti himta. okay Miti. Yesuus Kiristoos cubbuu Adam baadhachuu dhufe moo baadhachuuf hin dhufu cubbuu Adam baadhachuuf du'eemi Cubbuu ilma namaa hundumaayyuu. cubbuu Adam jedhe cubbuu Adam saniif du'e moo hin duune Cubbuu Adamiin jedhu cubbuu ilma namaa hundumaa jedha kitaabni. Waan okay hin jiru cubbuun siif ilma hima. namaa tami cubbuun ilma namaa tami cubbuun ilma namaa naa himi Cubbuu kaleessaa duuti namatti irra dhufe hundumaayyuu. okay Karaa Addaamaa Yesuus sun du'a. Kiristoos Sababii cubbuu warra isa dura boqoteeti moo warra isa boodaati hundumaaf. okay cubbuu saba Israa'el cubbuu ummata Museedhaa cubbuu Abrahaam cubbuu Salamoon eenyu baadhate Yesuustu baate cubbuu namoota hundumaa. ragaa fidi Cubbuu namoota hundumaa baatuu dhufe qajeelin dhubu. fidi cubbuu nama hundaatiif hin Aadam irraa eegalee cubbuu nama hundaa Musee saba gatee cubbuu nama hundaatiif hin du'e kan jedhu Roomeen hafe bas. Roomee siin hin jenne boo Yesuus irraa naaf hin jedhe Yesuus waan ofii dubbate hin jiru Roomee wayin Phaawulos si gaafadheen Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa barattoota dhufe yaa barattoota cubbuu ilma namaa hundaaf hin du'u dhufee gartee Waan tokko sitti immoo nu kitaaba gargar qoodamuu hin qabnu. Hundinuu geggeessaa. okay barsiisaan kan kee na dhaggeeffadhu mee Kamaal na dhaggeeffadhu barsiisaan kan kee Geggeessaa hafuura Phaawulos qulqulluuti. na Hundi isaati dhaggeeffadhu jechuudha. na dhaggeeffadhu ka kan barattoota isaatiif saba Israa'el keessa deddeebi'ee barsiisu ture Phaawulos immoo Yesuus Phaawulos kan barreesse. ansa siin jedhe waan gaafii gaafa dhidhiise haadha manaa keetti kan yookaan waan jedhe kan saba Israa'el waggaa 3 fi ji'a 6 keessa deddeebi'ee barsiisaa jedhamee gooftaa jedhamee barsiisuu ture Yesuus immoo Phaawulos Na caqastaa moo dhiisa? Na dhiisuu sirra jira yoon tasgabbaa'e. deebisne gaafii afaanii deebis maas reediyoo irra keesseetiin dhaggeeffadha waan siin jedhe irra sii deebi'a kan saba Israa'el barsiisaa jedhee gooftaa jedhamee keessa deddeebi'aa barattoota duuka buutota godhatee filatee barattoota 12 filatee barsiisu ture Phaawulos immoo Yesuus Taraa naa kenni taa'e akka haasa'uuf. haasawin siin jedhe deebisiin siin jedhe haasawa carraan akka inni haasawa yeroo seeta irratti haasawita Yoo haasofne akkamitti deebisamee shoo. deebii maqaan kee eenyu oguu jedhan ni haasawa maqaa gartee daqiiqaa naa kan jedhamu afaan marra namaa deebisanii Wanta Kamaal? si deebisu. Kamaal waan jedhe kan gartee saba hundumaaf nama hundumaaf hin du'u dhufe jedhe Phaawulos tun hin jedhe moo Yesuus tun hin jedhe ishee Kitaabni dhageettee geggeessaa hafuura waaqayyoo. Ermiyaas nagaan siif haa ta'u Kamaal akkasumatti ofirraa dhiiseeti kiristaanummaa siin baranne islaamummaas osoo hin baratin akkaniif rakkoo jirta tiktook irra dhufin osoo hin baranne kanumaan si dhama obboleessaatitti Ermi nagaan siif haa akkasin ta'u jedhamu dhumarratti nama yookaan haadha manaa narrabsu. ta'e Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam. Ustaadha wal fudhadha. Anis Naa ofii fudhachuudhaaf miti Ermiyaas shaadaa qabatee jira jechuun isin beeku. taaree somaatiitu kanas Salaamu alaikum maashaallah. sitti himuu danda'a. Kamaal afaan Oromoo kun sii gala mooti sabuma kanarraa miti
mee gaafii xiqqoo siidhaa wama isin jettan kana Saba gaafadhaan saba. yeroo takka. Gaafadhu ustaadha. Afaan kiyya kun hin galuu finsa. Kan hin jedhu Kamaal akka ati jettetti jechuudha dhageeffachaa ture durarraa kaasee akka danda'ame xiqqoo ishee dhaqqabeetiin ture. Eeshi. Shahaadaan qabsiisaa ta'etu san seensisaa. Martii ta'etu san seensisaa yoo dhugaa taate yoo kijibdillee seensisaa si wanna goonetu waan gabbuuf waan taate. Ayyaa akkasiin jedhee Yesus cubbuu kamiin baatime? Cubbuu kan baate Yesus du'uu isaatiin akka jettutti inni cubbuu baatuuf dhufee jettaa. Cuubbuu namoota. Cubbuu kan baate. Wanti tokko akka hin jedhu son ta'in akka hin jedhu son ta'e akka kitaabni jedhu akkasi si deebisa. Akka hin jedhu son ta'e akka kitaabni jedhu cubbuu namoota hundumaa baatuudhaaf dhufee jedha. Cubbuu kam kan namoota hundumaa kan namni fakkeenyaaf amma cubbuu aan ofii kiyya dalagu moo cubbuu dhaalmaa wayiiti? Cubbuu dhaalmaallee cubbuu dhaalmaati guddaan. Cubbuu dhaalmaa isa kam? Mee maal dhaallee jira cubbuun dhaalli sun kaminni? Addaam irraa bakka amma inni boqonnaa sadi dubbisaa ture yoo cubbuu kana wanta ani godhinaa jedhe kana yoo gootan isin du'a duutanii jedhe akkasumaan Eenyuun jedhe Addaamin jedhamee mi ati jedhe moo nuun jedhe? Addaamiin jedhe. Addaamin maal jedhe Waaqayyo yoo waan kana hojjette ni duutaa jedhanii mi? Gaafima kanarraa kaafne jalqabaayyuu dhageesse bakki irraa kaasnee hagamma irratti haasaa jirru cubbuun Addaam akkamitti gara keenya dhufuu danda'a waan jedhu kaasne mata duree qabaame dubbii Seensisaa intala taniif yoo warri maditara qabdanoo deebisee erga dhumartii heetu sun akkasiin jedhe Addaamin yeroo takkame Addaamin qabeenyi isaatu nu bira hin geenne cubbuun isaa akkamiin nu bira gahe waan inni qabuyyuu hin dhaaluu hin dandeenye nuti cubbuu isaa akkamiin nu bira dabalataan atiin duutaa jedheen. Atiin du'a jedheen kan jennu kanarra qaba waan yeroo lafa uume Addamiin uume hundi qabeenyi kun kan isaati jalqaba isatu ture nu bira gaheera qabeenyis cubbuun illee Waaqayyo gaaf murtee kaa'u Addamiidhaan atiin kana booda waan an jedhe mukarraa nyaatin jedhe waan nyaattee cubbuu hojjetteef ati kana booda du'a duutaa yookaan narraa gargar baateeta yookaan iddoo amma si kaa'e kana keessa maal taatee jirta narraa gargar baatee jirta yookaan iddoo jireenya barabaraa kana keessa maal taatee jirta yaada kee faana waan buuteef na dhaga'uu dhiistee yaada seexanichaa waan dhageetteef namni yaada seexanaa gaaf dhagee Waaqayyoon irraa gargar ba'a. Waan jedhu kaasa du'a jechuun namni seexana dhagee waaqarra gargar ba'e jechuudha du'a jechuun. Wanta ati eessaa fidde isa kana eessaa fidde ati? Qoy yeroo takka. Ati yoo muka nyaattee hin duutaa jedhanii mi? Okay, du'ee jira Addaam. Addaam hin jiru amma du'eera amma hin jiru. Waa tamam. Du'ee jira khalaas inni du'ee jira mi? Du'uun cubbuudha moo? Du'uun waaqarraa gargar ba'uun jechuudha. Iddoo waaqa isaa. Akkamitti gargar ba'uudha? Atilleen duutaan illeen duutaa rabbiin durumaayyuu maal rabbiin malee kan hin duune jira moo? Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Macaafni keessa Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Malaayikaan illeen duuti. Malaayikaan cubbuu dalagdeeti moo? Ilaa hiikni kenna akka macaafa keenyatti hiikni jiru du'a kana karaa lamaan kenna. Tokkoffaan karaa nu kennuun du'a kana du'a lubbuudhaaf foon gargar ba'u. Lammaffaa du'a macaafni hiikni nu kennu kenna du'a lammaffaa kan jedhamu namni waaqarra iddoo jireenya isa bara baraa sana lafa jeennataa sanatti yoo hin galle namni sun hin du'e jedhama. Maal Addaam achuma keessa jiraate? Addaam waan kana maal wal qabata? Addaam waan kana wal qabatu hin qabu yaa namannan. Mee ragaa kana jette kana dhaggeeffadhu mee? Mee dhaqiitii macaafa Addaam macaafa du'aa keessatti yookaan akkuma keessa dhaqiitii keessa Musee keessa dhaqiitii bakka barbaadde dhaqiitii ati. Duuti kanatu jira kan jedhu jannata keessaa bahuun du'uudha kan jedhu na kennume macaafa kakkumoofaa keessaa. Bakkuma amma dubbisne maal jedha ila bakka amma dubbisne waan maal jedheen yoo kasa kana nyaate maal taata jedheen duutaa jedheen. Garuu maal taane yoo kan foonii ila yaa Addaam waan biraan du'e Addaam waan duuti inni du'a fooniiti isuma kana kanuma namni du'u kana du'e. Addaam biraa waan du'e hin qabu. Du'a Addaam waan tokko argee du'a foonii aslan jannata keessa iyyuu jiraachuu hin danda'u dhagaye dura iyyuu jiraachuu hin danda'u Waaqayyo gaaf jalqaba isa uumu muka lamatu uumamee jira sirriitti dhaggeeffadhu Addaam muka lamatu uumame mukni tokko maalidha muka
hamaa fi gaarii ittiin addaan beekan jedha. Boqonnaa lamarra jira. Muka hamaa fi gaarii addaan beekan. Takka. Lammaffaan muka jireenya namaaf kennu. Addaan muka jireenya namaaf kennu duruma nyaanne. Du'e jechuudhaaf achi keessa ba'e jechuudhaaf durumaayyuu nyaanne addaan. Inni muka lamaan kana keessa tokko fakkeenya nyaate kamiin nyaate kamaan muka hamaa fi gaarii addaan beekan nyaate. Muka hamaa fi gaarii addaan beekan hin nyaate. Muka san osoo nyaatiin dura waan hamaa fi waan gaarii beekaa. Ela bakka amma Elaan jedhin tanuma naa deebise waan man jedhe kana naa deebise yeroo takka dhiifama hojjee. Muka san osoo nyaatiin dura. Bakkuma sinkaaf. Muka san osoo nyaatiin dura. Muka san osoo nyaatiin dura. Dhaggeeffadhe. Muka osoo nyaatiin dura addaan waan gaarii fi waan hamaa addaan beekaa. Hin beeku. Hin beeku. Akkamitti nama waan gaarii waan hamaa fi waan gaarii addaan hin beekne akkamitti cubbamaadha jettaan duuba. Akkamitti cubbamaa ta'e waan gaarii fi waan hamaa iyyuu addaan hin beeku. Tole muka san nyaachuudhaan addaan sadarkaa isaanii lakkoofsa 21 dhaqiitti dubbisi. Muka kana nyaachuudhaan waan hamaa fi gaarii addaan beekuu isaatiin addaan namni nu keessa akka isa tokko ta'ee jira jedha. Sadarkaa isaa ol ka'e nu keessa akka isa tokko ta'ee jedhan numaayyuu. Akka waaqayyoodha ta'e. Namni akka waaqayyoo ta'uu hin danda'u mee suuta waa ho'i jechuudha. Wal karakkara osoo hin ta'in fakkeenyaaf yoo waa ho'i himuu barbaadan jechuudha. Karaa isa gaariidhaan gootanii yoo nutti himtan malee wal karakkarree fi waliin amannuushu. Bu'aan mana kanatti bu'aan mana kanaa maalidha? Waan beeknu wal barsiisuudhaami. Si dubbisamee gorsaa fi illee galatoomi. Yeroo takka si dubbisamee waan ati jette kan hin taane ka jette kan. Ergasii waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatti nu keessa akka isa tokko ta'eera jedha. Hin dhageessaa? Majettan. Kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatti nu keessa akka isa tokko ta'eera jedha. Addaam muka nyaachuudhaan sadarkaan isaadhaan ni dabale malee sadarkaa isaadhaan hir'anne. Garuu ammoo du'ee jira du'ee jira. Duutiin ni du'e sun. Eessaa dubbistan? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Boqonnaa 3 san dubbiseen. 3:22. Akkana ergasii waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessa akka isa tokko ta'eera jedha. Ammas harka isaa hidhatee ija isaa muka jireenyaa yommuu fudhatee in nyaachuun bara baraan jiraachuun isaaf hin ta'u jedha. Maal jedheen? Bara baraan jiraachuun isaaf hin ta'u. Kaasaa dabalee. Ammas harka isaa hidhatee afaan Oromoodhaa dubbisuu beektame yaa goba jikoo. Ammas harka isaa hidhatee ija muka jireenyaa irraa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedha. Dhaga'u jirtaa miti isa. Wanni inni jechaa jiru mukni lamatu jira. Meena dhageeffadhu jalqaba akka sii galuuf sirriitti. Mukni lamatu jira. Muka lama uumee jedha. Uf duuba deebiitti ilaali boqonnaa lama irratti ati yoo akka sii galu barbaadde maal jedha boqonnaa lama lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garagaraa ija isaanis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessa biqilche. Mukti ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu. Mukti hamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa ture ni jedha. Muka lamatu dhaabbatee jira yaa goba jikoo. Muka lamatu achi ture. Muka lamaan san keessaa ka Addaam nyaate muka kam? Muka hamaa fi gaarii itti Addaam beekan. Eegamu Addaam osoo muka san hin nyaatin dura ijji isaaniitu banamtee jirtu. Ijji nu cufaadha. Hamaa fi gaarii Addaam beekan akka daa'immaniiti. Waaqayyo lafaa kaasee jara nama waan hamaa fi gaarii Addaam hin beekne ajajee ka'ee erga sani ammoo Addaam hin cubbamaa godha laa. Erga sani ammoo Waaqayyo sababa saniif jecha muka kamirraa nyaate fakkeenyaaf na caqasaa.